yeroo baay'ee akkamittiin sodaa keenya mo'achuu akka dandeenyu ni haasofna. Wanti beekuun nu barbaachisu matuma keenya of hubachuu fi rakkoolee meeqa akka karaa keenya irra dhaabbatanii jiran gadi buunee ilaaluu qabna. Falaasan yookiin filoosofiin karaa sodaa keenya ittiin injifannu beeknee itti fayyadamuun keenyaan dura sammuu keenya ready gochuu fudhachuuf qophaa ta'uu qabna. Maarree sammuu keenya qopheessuun wanta baay'ee ulfaatu tokko miti. Of qopheessuun ammoo kan inni barbaachisuu fi qo'achuu fi xiinxaluu diinota mamii shakkii fi sodaa irraa bilisa ta'uun baay'isee nu barbaachisa. Wantoota kanneen gochuun keenya sirnaan akka qajeelfamoonni kun hojjetanii haala uumaaf jechuudha. Akkuma hundi keessanuu beektan mamiin firee sodaa yoo ta'u shakkiitti guddachaa dhufa. Adeemsi kun suuta gara sodaatti guddachaa dhufuunsaa waan hin hafne. Maarree haaluma kanaan sodaa kan ofirratti uumnu akkuma maanguddoonni biyya keenyaa jedhani diina keenya mo'achuu yoo barbaanne jalqaba maqaa amalaa fi bakka inni jiraatu akkamiin akka jiraatu maal akka hojjetu beekuun keenya imala keenya yookiin immoo diina keenya mo'achuuf karaa nuu salphisa. Wanti beekuun isin barbaachisu sodaawwan jireenya keenya keessa jiru yommuu hubachuu jalqabnu dawaawwan isaanii argachuudhaaf hedduu salphaa ta'a jechuudha. Nuti namoonni sababuma sodaa keenyaatiin tokko tokko hiyyummaa keessatti cabee jiraachuu mala. Inni tokko immoo sooromaan sadarkaa yaaduu fi qabeenya qarshiitiin ol guddachaa adeemu. Akkuma falaasama hunda keessatti beekamu sodaan dhukkubaa, sodaan hiyyummaa, sodaan ceephoo, sodaan jaalalaa, sodaan dullummaa fi sodaan du'aan jira. Sodaawwan kun marsaan nutti dhufaa deemu. Waggaa ja'a yeroo dinagdeen addunyaa kufee ture san hundi keenya marsaa sodaa hiyyummaa keessa turre. Yeroo waraana addunyaa immoo sodaa du'aa jala turre. Loluma sanatti aanneeti immoo sodaa dhukkuba daddarbatuun dhufe. Namni kamiyyuu yaada sammuu isaa to'achuu fi garanni irraa deemu qajeelchuu danda'a. Yeroo baay'ee dhukkubni daddarbu hakiimotatti hin daddarbu. Maaliif? Sababni isaa hakiimonni tokko tokko sodaa dhukkubaan qaban. Hakiimonni baay'een dhibbaan lakkaa'aman guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota hedduu harka isaanii qullaadhaan wallaanaa oolu. Dhukkuba daddarbaa kamiifillee saaxilamanii hin beekan. Xannachoonni isaan keessatti argamu amala dhukkuba sodaachuun qabu. Kun wanta sammuun keenya hojjechuu danda'udha. Namni kamillee waa uumuu hin danda'u. Yoo dura sammuu isaa keessatti bifa yaadaan uumuu baate homaa hin jiru jechuudha. Fedhii keenya malee yaadonni wanta qabatamaatiin jijjiiramu. Yoo sirriitti hubanne qalbeeffanne yaadni sammuun kee yaadu burqisiisu maallaqadha, hojiidha, daldaladha yookiin immoo jireenya hawaasummaa keeti. The power of mind. Wanta sammuun kee hojjechuu danda'u yoo sirriitti qalbeeffatte hanguma yaada sammuu kee keessatti yaadduu fi qindeessuu dandeessu taata. Sirriitti qalbeeffadhaa. Asitti dhagaa bu'uuraa kaawwachaa jirra. Dhugaa namoonni dandeettii barnootaa walqixa qaban keessaa tokko sooromee kan biroon immoo hiyyummaa keessatti kufee argamu yeroo baay'ee argina. Maarree kun dandeettii sammuu isaanii to'achuu qabanidha. Uumamni yookiin rabbiin badhaasa nuuf kenne keessaa sammuu ittiin yaada keenya to'annudha. Karaan kun karaa sodaa keenya ittiin mo'achuu dandeenyu bira nu geessa. Yaadni hundi gara wanta qabatamaatti jijjiiramuu isaa beeki. Garuu miirri sodaa keenyaa fi hiyyummaa keenyaa gara jajjabinaa fi maallaqa argachuutti jijjiiruu hin danda'u. Sababni isaa yaadni keenya sodaa fi hiyyummaa yoo ta'e kan nuti keessatti argamnu yeroo mara sodaa hiyyummaa keenya keessatti ta'a. Yoo yaadattu ta'e bara 1929 booda uummanni Ameerikaa hiyyummaa sodaachuu kan isaan jalqaban sana boodadha. Sodaan isaanii gara kufaatii diinagdeetti kan jijjiirame. Kun immoo kan ta'eef seera uumamaa, seera rabbiin waan ta'eefidha. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Sammuu keenya akkamitti to'achuu akka dandeenyu yoo sirriitti hubanne beekne wanta baay'ee hojjechuu dandeenya. Kanaaf qophiin har'a isiniif qabannee dhiyaanne asuma irratti dhumata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura isiniin jenna.